mootummaa marii nageenya waraana bilisummaa Oromoo waliin jalqabe marsaa sadaffaaf itti fufuuf qophiidha jedhe. Godina Wallaggaa Bahaa Haroo Limmuutti humnoonni mootummaa qabeenya uummataa gubanii mancaasaa kaan immoo saamaa fi nama ajjeesuu maddeen Oromiyaa 39 miidiyaa argatan himee jira. Humnoonni mootummaa miseensotaa fi deeggartoota Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota hidhaa jiraachuu maddeen himanii jiran. Ashama harka fuunee daawwattoota kabajamtoota Oromiyaa 39 miidiyaa oduu bal'inaan. Mootummaa marii nageenya waraana bilisummaa Oromoo waliin jalqabe marsaa sadaffaaf itti fufuu qophiidha jedhe. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa xumura walgahii koree hojii raawwachiiftuu fi koree giddugaleessa paartii badhaadhinnaa irratti miidiyaa mootummaa federaalaa kan ta'e ABC akka himanitti mootummaa marii nagaa waboo waliin jalqabe marsaa sadaffaaf itti fufuu qophiidha jedhan. Mootummaa Itoophiyaa fi waboo gidduutti mariin nagaa marsaa lammaffaa Tanzaaniyaatti geggeeffame walii galtee malee xumuramee jedhe. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mariin nagaa jalqabe karaatti dhaabbatee fedhii yookaan gaafii heera malees tahee dhiyaateen adda citee ture jedhan. Obbo Shimallis gaafii heera qabeessa hin taane waboon dhiyeessee tokko lamaan ibsuu baatanis gaafii heeraan alaa dhiyeessuun akkaataa heera biyyattii karaa nagaa qabaatan waamicha goonaa jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma marii nagaa marsaa sadaffaa adeemsifamuu danda'a jedhamu ilaalchisee hanga ammaatti waan jedhe hin jiru jedhe. Marii marsaa jalqabaa Tanzaaniyaa Adoolaa Zanzibar irratti ta'ame irratti wal hubannaa gariin jiraatus walii galtee malee xumurame. Godina Wallaggaa Bahaa Haroo Limmuutti humnoonni mootummaa qabeenya uummataa gubanii mancaasaa kaan immoo saamaa nama ajjeesuu maddeen Oromiyaa 39 miidiyaa himan. Torban kana keessa Haroo Limmuu ganda Sonkoraa iddoo adda Dabbaqaa jedhamutti manneen uummataa qabeenya gubuun yoo barbadeessan kaan immoo saamaa jiru jedhan jiraattonni. Humnoonni mootummaa kallattiiwwan Haroo Limmuu magaalaa Angaraa guutee ganda tokko jedhamuun torbaanota dura nutti seenanii jedhan. Humnoonni mootummaa kunniin jireenya uummataa fi qabeenyaa kan akka mana kuusaa midhaanii gubanii barbadeessuu himan. Haroo Limmuu ganda Shankoraa Dabbaqaa jedhamu keessatti gochi mana uummataa gubuu fi midhaan saamuu kun ammas itti fufee jiraachuu jiraattonni himan. Gama biraatiin humnoonni mootummaa miseensotaa fi deeggartoota Sinodoosii Oromiyaa sabaaf sablammoota hidhaa jiraachuu maddeen himan. Magaalaa Naqamtee miseensonni fi deeggartoonni Sinodoosii sabaaf sablammoota erga hidhaman baatii tokko ol ga'aniiru. Hundeeffama Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota hordofeemuu fi Sinodoosii duraaniitiin hordofsanii fi deeggartoonni Sinodoosii Oromiyaa sabaaf sablammoota hidhamaa turan. Ammallee akka haarayaatti itti fufanii jiran. Humnoonni mootummaa namoota kanneen ergama waraana bilisummaa Oromoo qabdan jechuun hidhaa fi himatamaa jiru jedha maddeen. Luba Abbaatee Luba Wandimmoo Aadde Ayyaantuu obbo Addisuu dargaggoo Zakariyaa fi kanneen jedhaman magaalaa Naqamtee keessa qabamuun yeroo ammaa mana hidhaa jaatuu fi waajjira poolisii duwwaa 7 hidhamanii jiraachuu maddeen himanii jiran. Oduu arraaf qabannee siif dhihaanne kanuma hanga oduu biraatti wal deenuutti nagaan nu tura affeeraa kenna. Akkasuma like, subscribe, share godhaa waliif.